Oduu keenyatti aanuun mariin araara mootummaa Itoophiyaa fi ABO jidduutti adeemsifamaa jiru marii gaafii uummata Oromoo deebisuu fi nageenya waaraa Oromiyaa keessatti argamsiisu ta'uu qaba jedhan namoonni Oromiyaa irraa OMN fi yaada kennan. Waraana dhiiga dhangalaasisaa waggoota 5 booda mariin ajajoota olaanoo ABO Marroo Dirribaa fi Gammachuu Abbooyyee akkasuma qondaala raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Geetaachoo Guddinaa dabalatee Gorsa nageenya ministeera muummee ambaasaadder Redwaan Hussein ministeera haqaa Dr. Geediyoon Ximaatiyoos hirmaachise Taanzaaniyaatti adeemsifamaa jira. Siraa sabaa fi yaada namoota garaagaraa akka itti aanutti qopheessee jira. Mariin araaraa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa jidduutti adeemsifamaa jiru araara gaafii uummata Oromoo deebisuu fi rakkoo nageenyaa Oromiyaa xumura itti godhu ta'uu akka qabuun jiraattonni Baalee Roobee fi Adaamaa irraa dubbifnee himan. Jiraataan magaalaa Roobee irraa OMN dubbisee mariin araaraa ABO fi mootummaa Itoophiyaa jidduutti adeemsifamaa jiru kana irraa uummanni Oromoo nageenyaaf tasgabbii fi waliigaltee waaraa eega jedha. Qaamoleen lachuu marii gaafii Oromoo deebisuu danda'uu fi Oromiyaa keessatti nagaa fi tasgabbii fiduu danda'u adeemsisuu qabu jedhe. Uummanni Oromoo miidhama siyaas-dinagdee fi hawaasummaa cimaa keessa jiraachuu kan eere jiraataan Baalee Roobee rakkoo siyaas-dinagdee fi hawaasummaa kana keessaa uummata Oromoo baasuuf marii kana irratti kutannoon qaamolee lachuu murteessaadha jedha. Uummanni marii kanarraa wanni inni eegu uummanni keenya nageenya barbaada. Nageenya immoo yeroo kana keessatti murteessaadha. Yoo nagaan jiraate biyyi jiraatti. Yoo biyyi jiraatte ammootiyyuu paartileen siyaasaas haa ta'u hawaasnis jiraachuu danda'a. Kanaaf nageenya kanaaf ammoo mariin kun murteessaadha. Marii kanarraa hawaasni keenya tasgabbii eegaa waliigalteedhaan Oromoon ilaameedhaan waan kana waliin mari'atee. Magaalaa Adaamaa irraa jiraataan yaada isaa OMN'if kenneem uummanni Oromoo marii kana irraa abdii waliigaltee eegaa jira jedha. Mariin kun ajjechaam hidhaa jumlaam reebicha buqqaatii fi haleellaawwan garaagaraa dhuma kan itti godhu ta'uu qaba kan jedhu jiraataan magaalaa Adaamaa irraa OMN'if yaada kenneem garuu ammoo marichi marii gaafii uummata Oromootiif deebii laatu ta'uu qaba jedha. Yaaliin araaraa fi waraana bilisummaa Oromoodhaa akkasumas qabsoolee bilisummaa Oromootii fi mootummaan sirna biyyattii gidduudhatti godhutti uummanni Oromoo abdiidhaan kanaan duras marsaalee kanaan dura dabretti bifa ajaa'iba taateen bifa haala nama gammachiisuun miira gammachuutiin uummanni Oromoo eeggachaa ture. Eessa gee akkam ta'e jechaati hordofaati jiran. Isa ammaan tanaa kanaas ammoo daran kan kaleessaa daran abdii bareedduutu jira jechuudha uummanni Oromoo. Ajajni olaanaan ABO ibsa kaleessa waaree booda baaseen qondaalonni olaanoo waraana bilisummaa Oromoo mariif gara Taanzaaniyaa imaluu ibseen marii nageenyaa fi mirga uummata Oromoo kabachiisu akka ta'uuf kutannoo qabaachuu ibseetii jira. Kutaalee Oromiyaa irraa namoonni dhimma kana irratti yaada OMN'if kennan mariin araaraa kun marii qaamota lachuu injifataa taasisu akkasumas marii gaafii uummata Oromoo deebisuu fi nageenya waaraa Oromiyaa keessatti buusu ta'uu qaba jedhu. Marichi ammoo marii walganuun keessa hin jirree fi raafama siyaasaa Itoophiyaatiif furmaata kan ta'u qaba jedhaatii jiru.